har kame نعم دامي keessan kabajaadhaan isin gaafanna achiin booda warri olii gad deemtanii jidduu kana gadi nuu dhiiftu jechuudha. Askeessaa nama teessisaa jirtan namni dhufu duubarraan haa ta'u jettanii warra toora iddoo iddoo keessa
iddoo keessa hiriira teessuma keessaa qabadhaadha. Warri teessoo irra teettanis maqaan afamee jira. Akka yaa'ii aadaatitti gara nagadi buutanii yaa'iin akka milkaa'uuf duuba kanaan nu bal'iftanii teessan jechuudha. Rabbiin kiyya aadaa keetitti warti haala keeti korma qoobaa taha komatarraa gaafa qabu taha kataa fidii dandeenye taha eeyyessa gaaraa taha eegye gaaraa taha agaree eeyyii taha eegu barseessa taha waayii dhagirracha taha jalooloo yaas yaa abbaa gabbi tokko si haa wal wal nama sitta haa wanne kawal dhabe haa araaramu kawal dhabe haa araaramu ilmi haala abbaa haala galu ilmi haala abbaa haala galu kuni aadatti haa deemu namnachi aadatti haa deemu oromoon afaan tokko haa taatu warra walla galu rabbi nu haa godhu arsii baga rabbii ijaa wal si garsiisu arsii baga ijaa wal garsiisu balee waliin dhalatte balee waliin beektu baga wal baratu arsii baga wal agartu rabbiin kiyya waan ati yaadu hunda si haa taasisu ta'ee nagaa si haa godhu ta'ee kee nagaa haa qabaatu wallaba rabbi nurraa haa qabu oromoo miifaa ta'a homaa sin dandayin homaa sin dandayin arsii 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 rabbiin kiyya waan ati qabdu si feesee taati qabda si haa dabalu rabbiin si haa dabalu rabbiin si haa dabalu aadaa siyyatti deebisu basitti bahee aadaa siyya rabbina haa deebisu kawan dhageenyu rabbi nu haa godhu ganaa roobaaf gabbinna haa taatu tokkummaa rabbi si haa kennu gannaan waliin qoodiin wasaan waliin qoodiin sabdee boqooyyee keessaa bashi yaada bal'aa qabaan ollaa kee jabeeffan nama si waliin jiru hundaa hu'amman kaleellee akkasuma aadan kiyya rabbiin kiyya arsii afaan tokko haa godhu ganaa roobaa gabbinna haa godhu sodaa roobaa oduun roobaaf nagaya naddacha kuutaa murtii अरे दागी उतर दागी Astagfirullah dulu.
मोबाइल यो छु बोल्दै छु biya kenna biya naga god biya kufanu god biya roham roha god roba kananille namni hagamban saaman killi saaman dille deben naga wohe kana adan muharo afan kennalle tokko god kennalle tokko ya lalle tindaba kana muti sale sale tokko taw bando sikko dele mala naga wa ina sadu wa Which is
Itoophiyaa himatu abbaa jedhamu akkasuma bulchoonni uummanni kana dukkaana nu dachaa ta'a yeroo tokko warri raasaa kana keessa deemaa ta'an hedduu keessan nuu qabadhaa sirna itti aanu geessina waan ta'e. Guddina Arsiitoo Kuruchaa Bulchiisaa Arsii Bahaa obbo Ibrahim Bakka Waarii kennaa jiru.